الشمار كفوني هردفتي أسو براوند كيسن بكم جرتني تنجين ربي اسم درجات ورالله قرتي واي باسبورت والقبته وان قرتي بويا لما سنف قبضة تنجرا سنفون قدومت نورد فارا أكم قرتي كانت أكتوبر أرانت نقولان سنف قبضة جرو أكتوبر صدومي تكا برك ما في دي مسدي شوكا لكوسا قرتي أوروباتي أكلا كوسا قرتي توباتي برك ما في كل جهة قبل دماتي أكتوبر شولا مكان قرتي ما ستقرتن كوني warreen gartee paaspoortiin beekee jechuudha. Saniif hanga dhumatti na hordofaadha. Suutan gartee rasiin ofiis hin garsiisa. Namoonni gartee immoo yaasuu birraa sabiskiraayib yaasuu birraa yuutuub sabiskiraayib hin godhin. Yaasuu birraa kuni peejii yaasuu birraa feesbuukaa foloo godhaadhaa waan gartee amanamaa waan gartee irraa faayidaa isiniif qaba isiniif hin gadhiisa. Foloo godhaatee hordofaan isin jaa. Akkasuma immoo gama tiiktookaatiin tiiktookii gartee ammaan tanan bane asumaan na hordofaan isin jafunoe kana yaasuu birraati tiiktookaa jechuudha. Akkasuma immoo yuutuub yaasuu birraa isa guddaa kana chaanala guddaadha. Nama gartee 63 qaba sabskiraayipii 64 galaa jira 400 wajjin kanallee namoonni gartee yaasuu birraa sabskiraayib godhi sabskiraayib godha maatii ta'an isin jaa. Akkasuma yaasuu birraa yuutuubii lama jira tokko yaasuu birraa isa guddaa kana tokko immoo yaasuu birraa vlog jira. Hundaanuu na hordofan isin jaa waan gartee isin fayyada waan gartee amanamaa isiniif hin gadhiisan isin jaa. Gaman gartee waan dhufetti isin dabarsa dhiifama. Arraan tana akkuma gartan kanatti paaspoortii nama hedduudhaaf ba'ee jira jechuudha. Akkuma gartan kanatti paaspoortii suutan gartee isin dhufa jechuudha. Amma kuni maqaa aakaa isaa jechuudha. Maqaa warra gartee maqaan isaanii aakaa isaa irraa ka'u. Isaan kana ijoolleen baay'een gartee kan hawaasaadha migireeshinii hawaasaadha kan nuun eegallee jennee gaafatanii. Migireeshinii hawaasaadha akkasuma gartee hawaasa dira dhawaa Adaamaa migireeshinii gartee finfinnee alatti jiru tokkollee nu gartee kannaa hin jiru paaspoortii. Maaliif migireeshina finfinneedhaatu gartee irraa masuulaa jechuudha. Isaantu yoo migireeshinii finfinneedhaa gartee ayiza ittiin dabarsine isaan kannoof hin danda'anii paaspoortiin gartee kan gartee raabsamu finfinnee irraa. Saniif ammaan tana warra gartee maqaan bahee jiru kun warra gartee finfinneetti gartee ishaaraa kannee yookaan ammoo gama ollaanitiin gartee finfinneetti gartee guutee jechuudha. Jijjiirachuudhaafis finfinnee qofa jechuudha kunneen. Saniif akka gartee akkasitti hubatan warra gartee bakka biraa migireeshinii gartee Adaamaa Dirdhawaa Hawaasa kana kan nama kan nuu hin eegalle jechuudha obsanii gaddaa. Akkasuma gartee warra gartee finfinneetti illee galmaa'ee kunniin gartee warra gartee waggaa tokko taa'ee eeggachaa jiru. Ji'a 10 takka guutuutu gartee taa'ee eeggachaa jiru. Isaaniif kan namaa jiraachuu ammaan tana malee warra gartee ammaan tana ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 ganaadha. Isin gartee turuu malaa jechuusiniif. Saniifuu obsaan eeggadhaa keessan ganaadha isin jaa. Dabalataan ammoo warri gartee biyya Arabaa, Awurooppaa ta'e, Afrikaa ta'e paaspoortiin keessan gartee warra maqaan bahu kana keessaa miti. Isin ka gaafachuu qabdan yoo gartee gama imbaasiitiin ka guutan ta'e imbaasiidha deemtanii gaafatan jechuudha. Paaspoortiin keenya dhufee jira jettanii gaafatan. Yoo gartee immoo gara gartee maktaba gama maktabaatiin ka guutan ta'e maktaba san deemtanii gaafatan jechuudha. Warra yookaan immoo warra gartee isiniif jijjiirraa jedhee gartee maallaqaa fi foormii keessan isinirraa fuudhee isaan gaafatan malee asii miti jechuudha. Kanaaf wanni jira kana isinitti ni mul'ata suutaan irra isiniifuu jira. Garuu paaspoortiin ni kannama ni tura malee ni kannama. Akkuma gartee wal duraa duubaatiin wal duraan gartee jiruuni isiniif kannama obsaan eeggadhaadhaan isin jaani. Inni biraa immoo namoonni gartee asokkaayeen ni jiraatee ni gaafatan asokkaayeen hin jiru. Garuu akkatti jiru jira. Yoo gartee mana haakimarraa namni kun gartee dhukkuba kanaa qabaa biyya keessatti yaalamuu hin danda'u biyya alaa deemee haa yaalamu waraqaa itti yoo qabaatte siif kennan jechuudha paaspoortii. Inni biraa immoo inni lamaffaadha yoo gartee barumsaaf ta'e manni barumsaa gartee kaatii gartee biyya alaatti baratuun gartee waraqaa siif ergee jiraate ta'e siif ergu ta'e dokumentii gartee amansiisaa qabaatu ta'e siif kennamaa jechuudha. Inni sadaffaadha yoo gartee walgahiidhaaf ta'e dhimma gartee walgahiitiif
hojiidhaaf yoo kan ta'ute waajjira gartee hojjeturraa yoo siif dabdaabbee gartee waraqaa gartee siif barreessan waraqaa gartee amansiisaa siif barreessan sanirra dhaabbatanii paaspoortii asokkaayii siif kennamaa jechuudha. Kan sanirraa hafe ammoo paaspoortiin siif hin kennamu. Akkuma gartee noormaalii ta'ee eeggataa jechuudha. Yeroo ammaan tana dabalataan immoo hattuudha jira akka if eeggattan paaspoortii gartee isiniif baasna jedhanii akaawuntii sobaa gartee banatanii ijoollee nama hedduurraa gartee paaspoortii maallaqa nyachaa jiran. Saniifuu paaspoortiin amma kan namaan jiru. Mootummaan gartee xiyyeeffatee warra gartee immigireeshinii keessa taa'ee gartee nama hataa ture hundaa'u hidha guuraa jira jechuudha. Saniif maallaqa isin gartee kan nyaadhamne if eeggadhaa isin jaa. Suutan gartee irra isin oofee jiranii gartan kun amma gara fuula itti aanutti isin dabarsaa hanga dhumatti najuun turaadha. Yaasu birraa vlog YouTube kana subscribe godhadhaa. Viidiyoo kana share nama hundaaf godhaa isin jaa. Gara fuula itti aanu isin dabarsaa. Noovembar guyyaa takkaatii bara 2023 akka Awuroopaatti jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guyyaa 20 takka bara 2016 jechuudha. Kun akka Awuroopaatti kana. Saniif maqaa keessan kunoo keessa laladhaa. Ani gartee akkasin laffaatanii asitti hin deddeebinee fiin kana gartee isiniif dalagaa jira. Namni gartee katabbiinis gartee barreeffamaanis gartee isiniif hin gadhiisa. Viidiyoonis gartee isiniif hin gadhiisa. Maqaa keessan gartee keessa laalachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo teekstiillee gartee bilbila keessatti gartee isiniif ergama. Teekstiillee eeggadhaadha. Yoo teekstiin gartee isiniif isinillee gama sooshaal miidiyaa kiyyaan gartee waan hunda gartee isiniif hin gadhiisa jechuudha. Guyyaa guyyaan gartee waan gadhiifama. Isiniif isin biraan hin ga'a. Saniifuu viidiyoo kana gartee halkan hin ta'a isiniif waraabaa jira laal. Dadhabbiillee na jirti. Hundaafuu isin gartee irraa asitti deddeebitanii gartee kan laffaaniif maqaa amma kuni maqaa inni keessa niyaa fakkeenyaaf ammaan tana yoo maqaan kan kee niyaa ta'e mana ni yaat amma kuni naa dhala niyaat muuzuu jaa akkanatti yoo gartee mana obsee ta'e obsee kunuula obsee mana ootee ooroo keessa laaltaa jechuudha. Akkanatti mana gartee yoo gartee raabiyaa ta'e mana raatti animaltu jira aadhaa jechuudha. Amma asitti raamaa jira. Raamaan ni jirti. Akkan laaltan jechuudha. Raggaatu. Garuu inni bira kan isin jiru maqaan gartee waraqaa eenyummaa keessanirra jiruu fi ispeelingii gartee maqaa eenyummaa keessanirra jiruu fi kan paaspoortiirraa garagara. Fakkeenyaaf yoo gartee waraqaa eenyummaa keessanirratti jechuudha. Ispeelingiin gartee dabali yoo katoote fakkeenyaaf dubbachiiftuu yoo dabali katoote asirratti dabali hin ta'u. Asirratti paaspoortiirratti akka Ingiliffaatti isiniif barraa'aa jechuudha. Sana akkasii akka hubattanii fi namoonni gartee paaspoortii na jalaa badee jira. Akkamittiin gartee na jalaa badee jira. Akkamittiin gartee harkachuu danda'a. Kooppiillee hin qabu. Maal isaallee hin qabu. Waraqaallee hin qabu. Kattan ammoo kana immigireeshinuma deemtaniituma dhuftaniituma gartee gaafattan malee ani gartee furmaata kanaa jee waa gartee waan hin beeknerraa waan hin gartee isinitti hin jiru. Yoo gartee immoo koodii isaa yoo isin jalaa badee gartee koodii isaa qabattan immoo koodii isaa qabatanii dhuftanii gartee baafachuu dandeessan jechuudha. Akkasii inni biraa immoo dabalataan immoo namoonni gartee shamarran gartee biyyoota arabaa gartee hojiidhaaf biyyoota arabaa gartee garaagaraa deemuu barbaadan xalabaan kontiraataan karaa seera qabeessaan biyyoota afuriin oofaa jiraachuu Dubaay, Joordaan, Saawud Arabiyaa, Qatar oofaatiin jira. Wanni gartee jalqaba isin kaffaltan takka illee hin jiru. Dhuftanii karaa seera qabeessaan gartee isin oofachuu. Namoonni gartee paaspoortii qabdan qoftiin gartee na dubbisuu dandeessan jechuudha. Amantummaadhaan gartee yeroo achi deemtanillee achi dheexanillee gartee isin hordofaa waan keessa jirtan rakkinni osoo mudate daayirektii gartee na qunnamuu dandeessanii imbaasiillee lakkoofsa imbaasiitii fi waan hundaa gartee isiniif mijeessa. Rakkinni tokko gartee isin irra hin ga'u inshaallah saniif shamarran keenya gartee karaa seera qabeessaan biyyoota arabaa gartee deemuu barbaadan na qunnamuu dandeessan. Warroonni gartee paaspoortii qabdan
Kan dhiiraa immoo ammaaf hin jiru. Inshaallah gartee gaafa baname kan dhiiraa gaafa baname isinitti hima garuu ammaaf na bira hin jiran. Namoonni gartee immoo umraa Suudi Arabiyaa umraa deemuu barbaadanis umraa gartee isiniif hin oofaa jechuudha. Inshaallah naquu nama hundeessan garuu ulaagaa jira. Ulaagaa san guutuun dirqama. Yoo ammoo gartee manguddoo ta'e rakkoon qabu karaa seera qabeessaan gartee umraa isiniif hin oofaa jechuudha. Naquu nama hundeessanii kana fakkaataa Yaassuu Birraa follow godhaadha. Facebook Yaassuu Birraa follow godhaadha. YouTube immoo gartee subscribe godhaadha. Waan amansiisaa isin biraan hin ga'a. Information biraalee gartee waan isin galan jiraatte na gaafachuu dandeessanii rakkoo hin jiru. Garuu namoonni tokko tokko kana fakkaataa galatooma ulfaadhaadha bakka isinitti dheeressu nagaa naaf jiraadha. Assalaamu alaikum.